kan arrabsellee achi keessa teettee hoolota hambaatti isaan wannoo namarra yoo waraabdu ammoo nama tokko nama dhagama eenyumaan usu ta'e jechuudha. Namni darajaa ofii yoo nama darajaa ofii arrabse irraa tola malee. Nuuf waan na beekuuf silaa haganayyuu bahee ashandaayyuu ta'uun ture. Garaa jalaanuu yoo na gaafadhe sababa viizii ta'e malee yookaan sababa inni dawaleen gaafanne malee risiitii isin maxxanee jira. Waa namni birriin nan geenne jaalee. Maamma kiyya maraan sisi saalfadhaa ijoolleen hin diddeesitti himuu diddee bari ima rakkadheyan. Wallahi hin rakkadhe. Wallahi ani kalellee jiraa ture bara. Ani amma oloon faammannuuf natti dawwale. Aree waa isin jedhe nuun jedhee akka jettanii natti hin fudhanne anka jedheen warra suudii fa'a taa'ee waan kiyyaa osoo hin beekin narratti waraabe aaree kana dubbadhe malee hawaasa 0,6 yookaan 7 kanaan jechuu kootii miti. Dhiifama sila namni wama ofii irra arrabsama agrimentii sunuu hin guunne ka jedhu illee deegaa shanii bakka doktoraa san maraadhe soorii isin jechuu barbaada. Dhiifama wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa takkitti wanti kun lolli kun nagaa akka goolabamuu barbaadanii namni gaafa duraa Maamman Nuurii fi Aslii waliif fide ana koomishinii kiyya Aslii irraa naafuudha. Wallaahi qaaqa biraan barbaada. Namartuu tiktookii qabna yoo ajandaa wal godhatu taate jecha. Namni kamuu dallaalee walii waa nama fide biyya kana keessatti ijoollee kaddamaa jiru laga galchuuf 500 fudhatan ijoollee miskiina iyyuu. 500 namni kun argatee jira koomishinii kiyya Aslii irraa naafuudha. Yookiin akka asirraa gabbuuneen mana kiyya banadhee Asliidhaan kan waliin duulu ta'a jecha. Baga raggateedhaan angadaa ofii kiyyaa qaama gaafadhee ture waa'ee akkaawuntii kana jechuudha. Akkaawuntii keessaa nu darbanii kana gaafannaan waan na himee taraddameetumaan akkuma jaartii takkaatitti jaartii arfaffaatitti afaan qabadhee jedhisee jechuudha. Garuu dadhabas bira dhaabata. Dheengadda asirratti ol bahee haadha shanee sanaafuyyuu kenniif isin jettanii jennaan argitanii akka waan itti kennataniititti kenniif isin jennaaniin ol fuudhee baasee birrii 600 daqiiqaa takka keessatti kennuun isaa bichaanuyyuu osoo gadaa waan barbaade dogongoreeyyuu wallaahi gabbaatanii ni arrabsitan jedhee yaanne. Gabbaataniiti ni arrabsitaniyyuu jedhee yaanne. Asliidhaan wal dhabanii walitti bu'anii yooma wal arrabsaniyyuu yooma Asliin gabbaa'ee gadaa restooraansii jedhee waan barbaade jedhaniyyuu isin jechuudha. Gabbaatanii waa jettanii jedhee yaanne. Maaliif jennaan baasii kenniif 500 haadha shaneetii kennuu qabda jennaan jaaladhe waan uummanni kiyya naan jedhe rabbii gaditti fudhadhe isiniin jedhee daqiiqaa takka sanitti baasee birrii san galche. Daqiiqaa takka sanitti way qubee funyaan qabdanii irraa fuutanii way itti kennataniirtanii hin kennu jechuu danda'a bar hin barbaadu jechuu danda'a bar namni kun qabeenyi inni erga miidiyaa irra dhufee horatee hin jiru. Qabeenyi inni erga miidiyaa kanarra dhufee horatee hin jiru. Kadura lafatti horatee kadura lafatti qabu kadura lafatti rabbisa guddise kadura rabbi lafatti maqaa isaa ol kaase malee miidiyaa kanarra dhufee namni maqaa ol ka'ee galee hin jiru. Akkuma Mubaarakiyyuu baaneetiin jedhe asiin dura firaa olitichaadhaa dhiisaa osoo dhiibdanii qilee gubbaan geettanii hadha rakkataan kennu osoo rakkate namni wayii osoo lubbame osoo dadhabe nama itti himannu hin qabnu amaarran gargaaraa jira miliyeenaan jechuudha dhaabate deemaa dhaqaa firaa olitichaa fooloo godha laala yeroo hunda miliyeenaan dhaabatee amaara gargaaraadha jechuudha. Kenna baastanii ofirraa dhiibuu qofa dogongora takkaan mataa goggombisuu qofa dogongora takkaan qileetti darbuu qofa dogongora takkaan hallayyaatti darbuu qofa kana beektan isinii galee gatii kana ta'eefi an wallahi jechuudha bakka isaa bu'ee wallahi diriirii isin jala jigee dhiifama isin gaafadhaa jechoota isaan duratti aaranii dallalanii dubbataniif dhugaa qaban kaleessa yeroo jaartii isaatii fi isa illee mataa gaggombiftanii arrabsitan nama takka miidiyaa kanarratti namni takka jecha takka deen hin beekne dogongora saa takka uumamteef sangootan dhugaa guddaa qabanii annasriin illee baabaan illee iluun illee warroonni as keessa jirtan dhiifama guddaa isin gaafataa waan kana wallahi birrimaan tunuu hillim jettee haftee gadaanis akka dhiifama gaafatan obboleeyyan isaaniiti ijoolleen sunis guyyaa fooloo iyyuu hin goone argitanii fooloo maayyuu hin goone jechuudha. Hagam Asliin itti dadhabe fooloo sanitti hin beekaa gatti dadhabe 150 ga'uuf an hagam gatti dadhabe beekaa Asliin hagam gatti dadhabe beeka hadda namni fooloo suuraa isaa fuudhee olii gadi hin deemaa jiru 150 san ol caalaa jechuudha. Isinii galee gatii kana ta'eefi gadaa kiyyaa an akka haadha manaa tantee arfaffaa takkatti wallaahi dhiifama guddaa si gaafadha onneetii irraa dhiifama guddaa si gaafadha rabbeedhatis dhiifama nuu godhi Asliinillee dogongortee miira keessa galtee dubbattee gurraacha keessi atis dhiifama walii godha an irra caala ijoo waan nama duratti dubbatame san gadaan aaree dubbatame san garamaan ijoolleenis dhiisanii fi gadaanis obboleeyyan isaaniiti dhiifama jedheeniituma akka asirraa buutan barbaada wallahi waan kana xumuraa isin jechuu barbaadan santu keessa kiyyanna dhagayamaa jira ijoolleen kun obboleeyyan kenna
isaanumatu gaafas illee fooloo nu godhe isaanumatu fooloo kenna jedhallee jira isaanumatu taaptaabiif koppiliinkii kenna sa'aatii 24 nu asii tumnu jedhallee jira anuu arrabsaatuma oola hoolota jedheeni garuu jasaan isaanii guddaa amma torba keessa niitiin takka marraa meeqa heerumti mee qoy abba abdallaa qoy wallaahi isaanumatu fooloo nu godhe Lalu yo nagafatti sawa visit malee yoo ka sawa inni dawaleen gaafanne malee receipt isin maxxanee jira. Wa namni birriin nan geene Mama challenge. turi kiyya baraan sisi saalfadhaa ijoolleen diddeesitti himuu diddee bar ima rakkadheyan. Wallahi rakkadhe. Wallahi ani kalellee jiraa ture bara. Ani amma oloon faammannu natti dawwale. Aaree waa isin jedhe nuun jedhee akka jettanii natti hin fudhanne an ka jedheen warra suudii fa'a taa'ee waan kiyyaa osoo hin beekin narratti waraabe aaree kana dubbadhe malee hawaasa 0.6 yookaan 0.7 kanaan jechuu kootii miti. Dhiifama sila namni wama ofii arrabsama agrimentii sunuu hin guunne ka jedhu illee deekaa shaniif akkuma doktoraa san maraadhe sorry isin jechuu barbaada. Dhiifama wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama bakka ijoolleen waa takkitti wanti kun lolli kun nagaa akka goolabamoo barbaadanii namni gaafa duraa Muhammad Nuurii fi Aslii waliif fide ana koomishinii kiyya Aslii irraa naa fuudha. Wallaahi qaaqa biraan barbaada. Namartuu tiktookii qabna yoo ajandaa wal godhatu taate jecha. Namni kamuu dallaalee walii waa nama fide biyya kana keessatti ijoollee kaddaamaa jiru laga galchuuf balama 500 fudhatan ijoollee miskiina iyyuu. Kuma 500 namni kun argatee jira koomishinii kiyya Aslii irraa naa fuudha. Yookiin akka asirraa gabbuuneen mana kiyya banadhee Asliidhaan kan waliin duulu ta'a jecha. Kana kinu uummanni Oromoo Abbaa Abdallaa warra as jirtan namoonni kabajamaan jaarsummaa kennatillee nu dubbadhu koomishinii. Yeroo tokko tokko ammoo nama amma akkana beeynu kana qabatamaan nama qarqaaruu isaa nama rahmata godhuu isaa kabeetu kana nama masgiida rabbiitiif birrii miiliyoona tokko tuqaa shan kenne namni guyyaa takka masgiida birrii kudhanuu kenneen jirre miidiyaa gubbatti akka nama tiktookaraatissanuu akka nama sooshaal miidiyaatiif fidanii arrabsan nama dabbara nama dhagaa mallee wanti mudate bu'aa martuu dhufuun waa nama barsiisa. Kanaaf please amma boodallee ajandaa nama kanaatiin hin kaasina. Ni yoo barbaaddan ajandaa godhuu barbaaddanillee ka fooloo shaqqalatu barbaaddanillee oma fedhe yoo ta'e warra miidiyaa we don't care it rakkoon qabnu nu wal hubanna wal beeynallee isin galee garuu nama akkana naggaadee nama dalagatee jireenya ofii oofatu garuu namni waa irraa qabdanillee yoo jiraate qaamaan koottaa nuttu himadhaa yookiin qaamaan nu dhaqaa isaa gaafadhaa malee miidiyaa irratti dhuftaniituma ajandaa ofii fidanii achirraa ibsa kennamu hin eegina. Namni miidiyaa gubbaa waa fixata namni lafarraa waa fixata. Teennaa gahee mulqiyamaallee namni nu himannullee yoo jiraate namni nu himatullee yoo jiraate rakkoo hin qabu. Adada ajandaan ka'uun bu'aa argamu jira miidhaallee akkuma jiru jechaadha. Isin galee yoo dagatamanuu hin yaadaman. Akkuma reefullee jedhe namni gaafa waa harkaa qabaatellee ajandaa warra miidiyaa kana fayyadameetu waa sochoosa. Anamma dhugamaan nama arrabsee hin beeku. Dheengadda obboleewwan makiyya miidiyaa kana arrabsee akkamiin na cadhistan akkamiin fooloo naan goosistan miiliyoonni tokko akkamiin na taraa jedhe. Dhugamatti maallaqni sunillee nama fayyada. Hagam akka na fayyadallee hin beeku. Asliidhaan kaleessa ta'eeti miiliyoona liqibsitee gaafa kiyyaa cadhistaa naan jedhe. Dhugaa jedhe. Dhaqee isallee gaafadhee galchisiisuu fi qabaa ture. Wallahi reaalitiidha. Kun sobaa miti. Maaliif hangafa miiliyoona saniif hagam akka iyyee iyyisiise. Katakkaa miidiyaa kanarra waa jedhee hin beekne hagam akka godhee hin beekne. Gaafa isaallee akkasuma akkuma kiyyaatitti ilaalee akkuma kiyya faamiliillee qabaa akkuma kiyya maallaqatti ilaa jama inni sanuu. Maqammaan gaafa duraa inni akkasitti maqaanatti horee keekii mataa gubbaa baadhatee maqaanatti hore sun iyyuu nama 40 irratti gadaa san guyyaa san anaaf jecha firii godhee gallakkisanii jedhan bichaan iyyuu wallaahi waan guddaadha. Anammallee taanaan kana boodallee Oromooti warroonni jala kana jirtan rabbiin isin qabee. Uumaa keessanii uumama keessanii isin qabee maqaa isaatiin suuraa isaallee jaartii isaallee rabbumaan isin qabee takkittiin teessan kaastanii hin dubbatina hankanumaan isin kadhadha wallaahi billaahi. Dogongoratu uumame dogongoratu taa'ame piliis jedhee hunda keessanuu bakka isaa bu'ee wallaa waan barbaachisu hunda godhee dhiifama isin gaafadha. An dhiifama guddaa isiniin jedha wallaahi. hedduu qalbiin na cabde ka rabbi argisiisa. Rafate kana tomi yene boss online line gibanna yo yantem darso